Cristiano Ronaldo tibbana Piers Morgan waliin afgaaffii tolcherratti an seenaa kubbaa miillaatiin nama hunda caalu jechuun himachuun isaanii yaadatama. Waancaa addunyaa injifachuunis tasuma akka isa hin dhiphisne hime. Piers Morganis haasaadhuma sanarratti Meesiin taphataa cimaa addunyaa ta'uu dhiisiitii kan Arjentiinaa iyyuu miti. Arjentiinaan Maaradoonaa qabdi. Inni Meesii caala jedhee ture. Morgan dinqisiifataa Ronaldo ta'uusaa irra deddeebiin dubbata. Ofii eenyufaatu Meesiif Ronaldo keessa jedhamanii gaafatanii deebii akkamii kennan laata? Jude Bellingham irraa jalqabna. Ronaldo moo Meesii? Meesii. Romelu Lukaku, Ronaldo Luis Nazario de Lima, Messi mo Ronaldo su caala, Messi, Sir Alex Ferguson, isinoo maal jettu? Lamaanuu shaayiidha. Garuu Ronaldoon ilma kiyya, Manuel Neuer, atoo maal jetta? Messi, Peleen gaafa lubbuun ture akkas jedhe. Maal shakkii qaba? Ronaldo dhaka. Erling Haaland, atoo maal jetta? Miila mirgaa Cristiano Ronaldoon barbaada. Sergio Ramos, lamaanuu waliin taphatteetta. Eenyutu caala? Lionel Messiin seenaa keessatti nama addaati. Alejandro Garnacho, atoo maal jetta? Isinoo maal jettu?